Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jumaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube'ii eejensii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni keenya raadiyoo burqaa oduu engedda waa'ee rakkoo lammiilee Oromoo Sudaan keessa baqatanii jiran ilaalchisuudhaan kutaa tokkoffaasaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa lammaffaa fi isa dhumaatu itti fufaa hanga xumuraatti nu faana bu'aatii nu hordofaa an urjii sabaati. Dakkana kan jiru kan jedhudha. Hayyee galatoomi yaada nuuf laatteedhaa fi mariin keenya itti fufee jira. Rakkoon akkasii yeroo isin mudatu akka saba Oromootti akka baqattoota Oromootti ijaaramtanii qaama mootummaa itti iyyattan yookaan UN'ttis ta'u iyyattanii jirtu yoo iyyattan ta'e deebii akkamii isiniif laatan jaal iddoo isaarraan eegala. Amma as keessatti beekamu hireen Oromoo jalqabuu boobade jalqabuma bara mallastii qabee yeroo suma kana sanaa qabee hireen baqataa Oromoo yeroo suma sana gadi. Sababaan isaa gaafa nuti dhannee waa'ee gaaffii keenya ijoo gaafannu UNHCR yookiin United Nations maal jedhu isaan mirgi keessanii akkuma baqataa kamittuu ta'a nuti baqataan Itoophiyaadha diimokiraasiidha nuti hamma irratti illee hin ijaan immoo Human Rights Watchin Amnesty International jaarmiyaalee mirga dhala namaaf falmanii guyyaa guyyaan utuu ibsa baasanii UNHCR himti kun iyyuu isheentu maayinni ni jedhu kun gaaffii kootanaaf maaliif isaan alaa jaarmiyaa mirga dhala namaarraa ala yoo ta'e inni kun kanaafuu gaaffiidha gara mootummaan gaafa dhannee rakkoo keenya gaafannu mootummaan nuti kan nu dandeenyu kiika keessan asitti isinii jabeessu isin qubachiisu lafa biyya keenyaarra kan kanaan ala waan biraa wanta nu gaafattan tokko hin qabdanii kana rakkoon jiru ka biraan dabalataan inni gaafachuu barbaadu baqataan Oromoo akka baqataa kamiittiyyu xiqqoo isee amma gaafa teenya ilaallu saba galaana diimaa kana gaafan taa'ee ilaalu Oromoo irraa fardaa lafa yookaan dhibbaa fi duwwaarra jira baqataa Eertiraa har'a teenyee ilaalle namni tokkoon isaa nama 5 nama 6 baasaa jira. Yeroo amma biyyi kuni dhala biyya irratti illee torture wal godhaa jiru kanatti baqataaf immoo ammam gara laafina ofiin gara jabeenya akka inni qabdu argu Oromoon callisee maaliif calledhee nu ilaala yeroo kan amma Eertiraan guyyaadhaan inni karaa piroosisii deeme karaa jiraa karaa carraa biyya laati karaa UN hin deemaa jira inni karaa UN hin dadhabame immoo karaa ispoonsera maaliitiin as keessaa wal baasaa jira gara Masiriitti gara eessaatti wal baasaa jira as keessaa fi baqataan Oromoo isuma biyyaa baqatee dhufe asitti isa qaqqabee jira. Isuma dura deemee dana dhufe malee waan biraan hin jiru. Garbummaa irratti garbummaa isa jedhani. Garbummaa irratti garbummaa caalu jechuun baqataa Oromoo irra jira deeman yaada jechuudha akka kootti. Kanaaf kan hin jechuun barbaadu baqataa Oromoo kanaaf Oromoodhaaf kan furmaata ta'u kana booddee UN miti jaarmiyaa mirga dhala namaa warra UNHCR jedhamanis Oromoof kan furmaata ta'u Oromoodha. Gabaabamatti kanan jechuu barbaaden. Galatoomi jaaliddoo isa yaada keedhaaf. Naannoo ati jirtutti haga amma jiraatte kana keessatti lubbuun kan darbe baqattoonni Oromoo Sudaan keessaa fi akkasumas immoo qaama itti iyyattan abduu yoo jiraate deebii maal isiniif laatan kan jedhu irratti Jaal Hasan itti nuufuuf. Tole gaariidha. Akkuma jaalleen irraa dubbate kanneen kanaan dura rakkoon biraa irra ga'anillee akka nam tokkootti yookaan akka Oromootti bakka hin gaafadhen qaba bifa naa danda'ameen jechuudha. Naannoo Kaartuum keessaati rakkoon adda addaa deemaa jiru hunda bira kompeer godheetan gaafan gaaffii kana gaafadhu deebii kana jechuudha. Kana jechuun gaanii nuti kanas adda baasuu hin dandeenyu. Daraa nama keenya kana jedheetan dhaammadhe jechuudha. Walumaa galatti hamma nu danda'ametti waan goona garuu kana gochuun rakkisaa jiru. Maal jechuu kan jedha hamma ammaatti naannoo keenyaati dhageettiidhaan keenyarraa kan hafe kallattiidhaan waan argine dubartiidhuma har'a gara naannoo Rabakitti duute ilmoo ishee lamaan as jiran kanarraa kan hafe kanneen biraanii kunoo akkuma Jaal Yaaqub irraa dubbatedha. Akkuma sana akka balaa harki. Eenyu jedhamti isheen tunu ibsaa deemte kan duute har'a? Dubartii kana maqaa ishee adda hin baafanne abbaa manaa ishee beeka.
abbaa manaa adda baafadheera maqaasaa. Tooba amantii jedhama abbaan manaa ijoollee mucaa durbaa tokkoof dhiiraa tokkodha. Haadhi immoo duute jechuudha. Sichin adda baafadha qorannoodhaaf ittiin deebine. Sababa maaliin duute? Egaa rakkoodhuma beelaarraan kan ka'ee fi baqiinsumaan ilmoo fudhattee baqattee yeroo masala keessatti ugguratee waan nyaachiftu dhabuudhaan ofii isheetti dalbuusee obboleessa keenya tokkotti kennamtee jirti jechuudha ijoollee kun lamaan. Abbaa manaasee illee kan biyyatti baqatee galee ijoollee xixiqqoo lama jiru jechuudhaas naannoo Damaaziin kana har'a kan argee sichin itti dhiyaadhee qoradhee dabarsuu danda'a yoo rabbi jedhee. Kana naannoo kanarraa kan qabnu walumaa galatti kan ilmaan Oromoo baay'ee rakkisaadha jennee irraati si'a meeqa deddeebinee gaafneerraa dallansuu keessoo keenyattis uumee garuu maal gochuu dandeenya isa jedhu furmaata jaaleen keenya lafa kaa'eera jaaledoo isaanii Oromoodhuma kan furmaata ta'uu danda'u ilmaan Oromootiif eessatti jiru. UNs kan ta'uuf mootummaas kan ta'uuf baqataa lafa rakkoo isaatii irra ga'ee rakkoo isaa kan qaqqabuuf danda'u yeroo ammaa kan darbeetu hin taane ammaan sichitti kan rakkoo kana furmaata ta'uu danda'u Oromoodha eessatti tokko ammarraa jaalleen jedhanii kana jechuudha. Isa waa'ee daa'immanii immoo yoo barbaachisaa ta'e dhiyeessuu ni danda'ama kallattiidhaan yoo afaan isaan dubbatanii jechuudha gara fuulduraatti. Baay'een hudhama haasa'uudhumaaf waa'ee daa'immanii sana ijaan ilaalee baay'ee rakkachaa ture jechuudha guyyaa har'aa wallaa'ee kan. Ayyee yoo danda'ame daa'imman sana yeroo taanutti akka nuuf dhiyeessitu abdii qabna. Dhimmuma kanaan wal qabsiisuudhaan Jaal Muhammad Leencaa yaada yoo qabaatte itti nuufuuf. Kanaan dura gaafattaniittu isa jedhuuf eeyyee gaafanneerra. Warra nu boodatti maatii achii qabna hawaasi keenya akka jiranitti achitti hafanii waan sababaa isaanii na hafaniif immoo waan ittiin ba'an dhabanii jennee himnee irrachuudha qaama inni olaanaati. Deebii isaanii irraa arganne immoo nuti naannoo mootummaan kun to'atee jirutti achi as ba'anii simannaa garuu naannoo riphee lolaan to'atamanii jiran keessa seenuu hin dandeenyu isaan tattaafatanii ba'uu qabu kan jedhan deebiin nu deebi'a jechuudha. Irra deddeebinee gaafachaa turre kanuma nu deebi'aa jira jechuudha. Karaa biraa immoo qaama achi keessaa yoo inni nama qaba akka isaan galmeessaniif illee itti bilbilee itti himneerra. Yeroo lama dhaqanii galmeessanii amma ammaatti deebii hin laannee fi waajjirri isaaniis immoo waajjira tocho'aadha waan ta'eef nama dhaabbataa miti. Baay'ina jaraas immoo baruu hin dandeenye jechuudha warra amma galmeeffamee jiru achi. Kanaaf egaa gaafanneerra deebii dhabne. Ayyee galatoomi yaada keedhaaf Jaal Muhammad marii keenya gara dhumaatti geessaa jirra. Uummanni Oromoo addunyaa mara keessa jiru kallattii kamiin yoo isin gargaare furmaata argattu. Yaaqoob itti nuufuuf himee. Gaarii akkuma beekamu wanti uummata Oromoo irraa nuti barbaannu uummati Oromoo isa kan aadaa godhachuu kana aadaa kanaan duraa sana dhiisee lammiif dirmachuu isa jedhu lammii ofiitiin dhaabbachuu isa jedhutti cichee bakka jiru sagalee ta'ee biyya uummata Oromoo biyya Sudaan kana keessa jiru gurra isaa banatee dhaggeeffatee akkamiin akka furamu gama danda'anii deeggarsuu yookaan iyyachuu fi mootummaa addunyaattis warra Human Rights'ttis warra UNHCR'ttis ta'ee warra hundumatti gama qaama mirga dhala namaa ilaalu warra biyya fudhatti iyyachuu gamta Afrikaallee yoo ta'e warra Awurooppaallee ta'e gamta Arabaallee maan ta'an karaa fedheen mirgi uummata Oromoo akka kabajamu uummati kun akka sagalee ta'uu fi uummatuma Oromooti uummata Oromoo biyya adda addaa jiranii sagalee ta'uu fi yoo danda'ame immoo qaama hamma danda'ame ilaalanii waan danda'ame bu'uu qaqqabu namoota beelaa fi rakkinaan gidaramanii jiran keessattuu naannoo kartuun rakkina gadhee keessa jiru warra kartuun magaalaa jiranii naannoo lama jiran rakkina gadhee keessa jiru jara san akkamittiin akka baafnu innis qaqqabaa tattamaa yeroo ammaa kan uummata Oromoo irratti hojjechuu qabu safaara yookaan imbaasii garaagaraatti illee iyyuu dabarsu mootummaa dhageettii akka argatu mootummaa kunillee akka harkarra qabu mootummaa kana gaafachuu waan akkasii kanatti akkanatti qophaa'anii kanuma egaa uummata Oromoo rakkina gadhee gidiraa keessa jiru keessattuu ijoollee lubbuun isaaniitiif illee shakkii irra kan jiru watti qabanii bishaan guddaa lolaa yeroo dhufu hunda haree deema amma rakkina guddaa nu qabnu uummata Oromoo kartuun keessatti hafan kana maatiin adda ba'anii akkuma Jaal Muhammad Leencaa jedhee nan beekaa soddaansaa intalsaa kan fuudhee achitti karaatti qabanii tumanii deebisanii achi jira nama Sa'id jedhamu akkasuma ilmisaa Dhahaa nama jedhamu ammasii karaatti deebisanii achuma jira warra xiqqaa kana biraa jira achitti qabatee jira ammasii jaallee bilisa kana takkaa kan jedhamu Fisaa kan jedhamu innis achitti qabamee jira namooti adda adda citanii hafanii maqaa isaanii dhabuun barbaade bakka tokko qofa naannoo gara 30 oliitu jira Oromooni kina gadheedhaan saaxamanii nyaatallee dhabne jedhanii sukkaarri kiiloon 10,000 meeqa ta'ee daakuun 10,000 ta'ee sukkaarri kiiloon 10,000 ol ta'ee dur 2,000 akka ture 3,000 akka ture jechuudha guyyuma tokko dura 3,000 akka ture amma gara 10,000 dhaqee manni daabboollee ni cufamee rakkina kanaa keessa jirraa jarree moo gadi fiiguu meeshaan immoo garmalee dhukaa jira gatti baannu dhabnee rakkachaa jirra jedhanii naannoo
baha Khartoum immoo naannoo bahariiti immoo har'a mootummaa akkasiin immoo jumlaatti warra kaan qabee warra biyyaa kan walitti qabee hidhaa jira. Lola keessa kan lubbuun bee jira ammaatti abaluuf akka ta'e adda baafachuu hin dandeenye bilbilli hin jiru neetwoorkiin hin jiru irra waggaadhaa olii gaccitee egaa haalli jiru kanaatii fi rakkinni jiru uummata Oromoo Khartoum keessa jiran baay'ee isaan gara 50 ni ta'u bakka Maamuraa Arkuwee Jireef Galaa Sheeraa Abayyaa Xaayii bakka jedhamu tokko ni jiru isaaniif akka dirmatamuu fi irratti faluun uummati Oromoo ani jiranis illee himtanii akkamii akka ta'u mootummaa kanatti illee himee mootummaa sana akka harkarra qabu jarri kun jara miskiina rakkattoodha dhimma garanaa hin qabani warra ofii jiraachanii warri hirkannoodhaan jiraataa jiran jedhamee akka dhaamamuu fi fala barbaadaa fi kajumni isin qaama gama kootiin akkuma jaallan jiran galatoomaa gama kootiin. Ayyee Jaal Muhammad itti nuufuuf himee dhumarratti dhaamsa uummata Oromoo maraan addunyaarra kan jiraniin rakkoo baqattoota Oromoo Sudaan keessaa furmaata isaan fiduu danda'an dhaamsa yoo qabaattan itti fufaa. Gahee guddaa qaba yoo hawaasi kun hin dhaabbanneef ta'ee jarri kun akkuma kanaan dura dhaammatanii yeroo isaan du'anii du'e jenii boo'uurra isaan jiranii furmaata godhuufiitu bareedaadha. Isaan gahee guddaa qabachuudha. Gahee isaan qabanii tokko imbaasota itti dhiyoo jiran qunnamanii maal barbaadu warri biyya alaa maal sodaatu gara biyya sadaffaatti baasuun nutti ulfaataa kan jedhan nu deebisaa turanii jechuudha. Nuyi kana miti kan gaafachaa jiru. Naannoo nagaa qabutti akkuma yeroo darbe mootummaan Itoophiyaa wal ta'anii naannoo nagaa qabutti nama kana baasan ammallee irra deebi'anii nama kana akka nuu baasanii fi baasaaddoroota naannoo UN qaama maskalii qaamatti dhiyaatanii sagalee nuu ta'uufii danda'u. Isaan gahee guddaa qabu malee warri Khartoum keessaa warri dana keessa jiru gochuu hin dandeenye. Irra guddaa warra ala jirutu isa kanaaf furmaata soqa. Sagaleen isaanii furmaata guddaa fiduu danda'a jedheeti kan itti amanu jechuudha. Taasuu waan an jechuu barbaadu waan hundumtus hawaasi addunyaa nu beekuu qabu waa'ee saboota keessa jiranii. Kanaan dura yeroo mootummaan nagaa ture ituu qaama kana jedhin isaan hojiidhaaf biyya sana dhaqan. Eega lolli ka'ee achumatti hafan malee filatanii dhaqanii jara kana gareessa kana filatanii gareessa kana immoo filachuu dhiisanii miti. Achumatti hafanii jechuudha. Isa kanaaf jarri kun garee tokko keessaayyuu walaba ta'uu nu beekanii mootummaas ta'e qaami kamiyyuu deebii hawaasi keenya alaa gaafatuuf akka deebii gaarii nuu kennu hawaasa isaanis irra barbaannaa jechuudha. Kanaaf biyya Suudaan keessas ta'e biyya nagaa qabutti akka nuu dabarsan lubbuu isaanii beelaaf dheebuuf sodaa du'aa jalaa akka nuu baraaraniif sagalee yoo nuu ta'an gahee guddaa qabu jechuun barbaada. Ayyee Jaal Yaaqoob yaada hafee jiru yaadi ka'u qabu yoo jiraatu. Gaarii isa calqabaa qofa akka hin taane lammatallee akka deebitanii nu hubattanii irraa qabna. Isinii yaadani qabu gabaabaa numatatti qaama ilaaluurraallee adda baafadhaa gaafadha uummata kana bira akka dhaabbatamu maal fala akkamiitu murtaa'aa fi akkamtu ta'aaf ka jedhu yaadannoo keessan nu biraa akka dancinne isin gaafadha duraan dursa. Lammata immoo akkuma isin hin jenne gaa rakkinni Oromoo kun wal fuufee dheeratee dhufeera. Gara waggaa 30 keessumsiisaa jira keessattuu miti ani Maammal Leencaa kuni Hasan kuni duun keenya akkasuma waan akkasiirraa wal beennaa walumaan turre rakkina gadhee keessa turre taakko tokkollee hiixachuu fi deemuu hin dandeenye uummati keenya kadafan akkanuma nurratti bilaakii asootaa akkuma jaallee Maammal Chire jedhee nurratti cufamee ashabbaarii jedhamee moggaafamnee jirrasitti keessoodhaanii wayyaanee kaasee gidiraan keenya mangistuu kaasee tiyuuti wayyaanee kaasee hamma bisiqinnaa ammaatti rakkinnuma sochiitu nurqaarra dhufee jira. Kanaatiif isin nurra akka hin cinne nutti deebi'a namoota keenya keessattuu uummata Khartoum kan akka inni furmaata godhaa fi dhuftanii immoo argamtanii nu yaadattanii carraa kan argannee isin carraa kan argattanii hojiin haasa'uu fi waaqayyoo galtee haga'uu isinis ulfaadhaa fayyaa ta'a Oromoon tokko ta'ee rabbiin mirga uummata Oromoo fi bilisummaa uummata Oromoo hundi keenya akka agarruu fi ijoollee keenya akka agarru waaqni nu gargaaruun jedha. Isin galatoomaa warri burqaa raabiyaa reediyoo kanaa isin jedha. Yaadannoo keessan nurraa hin cittannutti dhiibaan addoon baafadhaan jedha. Furmaati jiru immoo uummata Oromoo Khartoum jiru kana furmaata akka godhamuuf qaama miidiyaa waan taatanii fi michoota keessatti dabarsaa akka jiru qaba. Galatoomaa gama kooti. Ayyee maqaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota raadiyoo burqaa oduu ittiin ulfaadhu siniin jenna. Galatoomaa sinillee ulfaadhaa maqaa waraana Oromootiin maqaa uummata Khartoum kudhan. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaa rakkoo ilmaan Oromoo Sudaan keessa jiran irra ga'aa jiru ilaalchisuudhaan sagantaa keenya kana gammaa hordofaa turtanidha. Karaa dandeessaniin sagalee ta'uu fi lammiilee Oromoo Sudaan keessatti rakkoo keessummeessaa jiran kana kallattii isin danda'ame hundaan akka cina dhaabbattan abdii guddaa isinirraa qabna. Okay.
Oboko sinadata situ sababisate Onduktu sifti kama Kaka karoja sate Abao sinadata Oboko sinadata situ sababisate Kana pisa jalana, kana pisa dekera.